Bagana gangara borufan TV dhuftani borufan TV har'a wantoonni waliin laallu wantoota hedduu waliin laalla sirees walitti hidhata yookaan walitti qabama tiitoriyaalii yookaan barnoota walitti fufiinsa qabu kan biginariidhaaf yookaan jalqaburraa kaafnee hanga dhuma isaatti waliin laalaa deemna. Tiitoriyaaliin kun yeroo dheeraa fudhata. Kanaaf waan baay'ee isaa barachaa deemnaa jechuudha. Asirratti wantoota waliin jiran jechuudha. Borufan TV irratti wantoonni waliin argannu baay'ee isaa wantoonni argannu maalirratti kan hunda'anidha. Waa'ee kompiitara odeeffannoo kompiitaraa akkasuma akkamitti barumsa kompiitaraa jalqabarraa kaafnee hanga dhumaa viidiyoowwan garaagaraa irraa argachuu baachuu dandeessu. Afaan Oromootiin baay'ee isaa argachuu baachuu dandeessu jechuudha. Gara kanatti wantoonni na fide maalidha? Waan baay'eetu jira yoo ilaaltan afaanota hedduun hojjetamee jira. Afaan Oromootiin garuu sabni Oromoo kun afaan Oromootiin barumsa isaa afaan akka barbaadutti barachaa hin jiru. Searchis godhee ofii kootii ittiinan baradha jedhee waan barbaadu baay'ee isaa barbaadee dhabeera jechuudha. Kanaaf furmaata ta'uudhaaf immoo wantoota rakkoo jiran san furuudhaaf gaabbiiwwan jiran kana furuudhaaf afaan keenya gara afaan teknooloojiitti fiduudhaaf maal gochuu qabna? Barumsa kana afaan Oromoo kanaan afaanota dhalootaa keenya kanaan baay'ee isaa barsiisuu qabna. Isinis irratti hirmaachuu qabdu. Wal gargaarree gara afaan kana gara afaan teknooloojiitti finnee waa hundumaa isaa babal'isaa. Fakkeenyaaf afaanota Hindii yoo fudhattan yuutuubii chaanaalonni jiran hedduun isaanii afaan Hindiitiin waan baay'ee hojjechaa deemu. Nus akkasumatti waan baay'ee waliin hojjechaa deemnaa jechuudha. Asirratti wantoonni argaa deemnu maalidha? Weebsaayitii tokko waliin jalqabarraa kaanee haga dhumaatti hojjenna. Isa sanii WordPressii weebsaayitii hojjechuudhaaf karaawwan garaagaraa hedduutu jiru. Karaa salphaa ta'an jechuudha. Garuu nuti beezikii beekuu qabna jedhee waan yaaduuf namni tireeningii kana hordofu jalqabarraa kaasee haga dhumaatti akkamitti wajjin deemnee HTML irraa kaafnee akkamitti weebsaayitii keenya istaatikii hojjenna, akkamummoo weebsaayitii keenya istaatikii kee kana immoo gara daayinaamikiitti akkamitti jijjiirraa kan jedhu tokkoosaa waliin laalaa deemnaa jechuudha baay'inaan. Kun isa jalqabaati. Kun seensa isaa kanarratti wantoota jiran tokkoosaa bal'inaan laalaa deemnaa jechuudha. Kuni isatti aansee jiru immoo warroonni maatii keenya subscribe hin goone Borufan TV subscribe gochuun nu duuka bu'a. Maatii keenya ta'aan jedha. Jalqabarratti wantoonni laaluu qabnu maalidha? Basic requirementiin yookaan ka'umsaaf. Namni gosa barumsa kamii baratetu weebsaayitii hojjeta kan jedhuu fi yookaan waa'ee kompiitaraa barachuu qaba kan jedhuu fi kompiitarri odeeffannoowwan jiran hundumasaa beekuun dhala namaa kamiifuu murteessaadha. Maaliif odeeffannoo waa'ee elektirooniksii akkasuma immoo waa'ee kompiitaraa, waa'ee weebsaayit diviloopimentii, siistem diviloopimentii waa hundumasaa beekuun dhala namaafuu gaariidha. Dirqamas jedhamee waan fudhatamu miti jechuudha. Beekamuu beekuun dirqama garuu. Keessa gabbuunee wanni irratti xiyyeeffannu maalinni namni koochi godhu yookaan barsiisu namni tiitoriyaalii kana laalu nama kaayyoosaa gara siistem diviloopimentii, weebsaayit diviloopimentii akkasuma immoo general concept about programming irratti walitti dhiheenya qabu yoo fudhate baay'ee bareeda. Sadarkaa urmii kamirraa ka'a kan jedhuuf hin filatu. Sadarkaa elementariitti illee waan kana barachuu dandeenya. Namni fedhii qabu sadarkaa elementariitti irraa yoo ka'e weebsaayitii kana siistem diviloopimentii programmingii waan hundumaa keessa galee hojjechuu danda'a. Success ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni nu hojjennu baay'een isaa asirratti maalidha? Trainingiidha. Practice waliin laalaa itti fufaa waan hundumaa gara oliitti deemnaa jechuudha. Akka maqaa chaanaalii keenyatti Borufan. Ani kaayyoon koo maalinni har'aaf osoo hin taane boru fuulduraaf waan hojjennu wayii lafa kaawwachaa deemnaa jechuudha. Waan har'aa barannu kun isaati. Maaliif namni kutaa tokko har'a seenu
boru waa beekee saksasii jireenya isaa irratti kaawwachuudhaaf barachaa deemaa jechuudha. Kanaaf waan hundumtuu boruuf ta'aa jechuudha. Boruuf for future jennee waan kaawwannu jechuudha. Gara kootiin maqaan koo Dajaneen jedhama. Software engineeringidha. Gaheen hojii kootii immoo system developmentidha. System deployment irrattis full stack developeridha jechuudha. Walumaa galatti developerii full stackiti. More open source irratti baay'ee isaa waan baay'ee irratti hojjedheera. Around muuxannoo waggaa 5 jala kan ga'uun qaba. Guyyaa guyyaan koodii oduun barreessin guyyaan bule guyyoota 365 keessaa yoo xiqqaate guyyaa 20 ta'u jechuudha. Maaliif koodii oduun barreessin oolee buleen beeku jechuudha. Baay'inaan harka caalu guyyoota jiran. Kanaaf baay'ee kompiitara walitti dhiyeenyaan qaba. Muuxannoo koo kan immoo afaan koon akkan barbaadutti dhala koo saba kootiif biyyaaf barsiisuun barbaada waan ta'eef warroonni immoo subscribe gochuun na deeggaraan siniin jedha. Gara training keenyatti seennaa. Yoyyaa horaa bulaa na duukaa bu'aa waliin itti fufnaa jechuudha.